Seenna nyaatee tiruu shibbiroon halkanii nama garaan dhaan seenna nyaatee jira seenna nyaatee jira seenna nyaatee tiruu ulfaadhaa galatooma Acaalu hundeessa lejanii keenya fuulli rabbi sittaa tolu hundi keessanuu galatooma baga nagayaan dhiyaattanii anis baallama kiyya kabajee isinis baallama keessan kabajanii dhufuu keessaniif guddaa galatooma hundi keessanuu warri online irra jirtan yoo tiim dirgoon ta'in yoo tiim faarsite bultuun ta'in yoo tiim mindaan ta'in yoo tiim lafaan ta'in yoo tiim ummataa taate yoo tiim qabrichoo taate yoo tiim haqaa taate yoo tiim dhugaa taate akka jirtuun sheer godhi dhaamsi kun akka ummata bira geessu godhi jechu nuti if kannineeti haasa'u jirra akkami warri Duubaayitti baqatee Dr. Angaasaan jettan san nagoma qabdanii miti fayyaa keessanii mi gara Duubaay baqatee jira biyyaa bahee jira ka jettan san akkami warri mallattoo hijibaa mallatteessitanii paarlaamaa keessaan baasuuf tattaafachaa turtan sanis naguma keessanii mi fayyaa qabdanii akkami warri seeftineet irraa waa mallatteessaa bultanii isin harkatti bishaan cilee buute taate san naguma qabdanii egaa warri bulchitoota godinaatis warri aanaatis hundi keessanuu warri halkan guutuu seeftineet irraa mallatteessaa baatan san maqaa keessanii beeknaa eenyu keessanii ni beeknaa hunda keessanii beeknaa waa hunda yeroodhaan eeggachuudhaaf jecha malee akkamii fi nagama qabdanii miti inshorarkaayina ari'amuu dhabuu keenyaafis hirrifatinaa hin jeeqaminaa hedduu waan isin hin beekne hedduutu jira ta'e isinitti himuus hin taane so namni wayyaanee jalatti guddatee yaa'u jiraachuu jecha waa hojjeta namni wayyaanee jalatti guddatee jiraachuuf jecha waa hojjeta jiraachuu jecha waa godhuu keessan maqaa isinii hubannuuf nuti warree wayyaanee jalatti hin guddatin isinirra laallu hedduu hin cinqatinaa gizee nu agarta warri batachitan gizee nu garta warri nagaya dhabdan warri nagayni keessan boora'u hogguu nu garta warri batachitan laaftu fudhaa waan isin ajajan gootanii faytaniin goone gubbaa gad dhuftee wanni gubbaa gad dhuftee akka rabbi irraa gad dhuftee laaltan isin beeknaa wayyaaneetu akkasitti isin leenjisee osoo isin bakka san jiraachuu baattanii qeeroon humniti haarayaa bakka san jiraatte immoo kanam gootu carraa ta'eegaa isinii bakka san jiraa hanga qeeroon haarayni bakka keessan buutee waan gubbaa gad dhufe hunda tasirriitii fi tasirriin ta'in diduu eegaltutti akkumatti jirtan kana fufuun dirqama nuti isinirra laallu jechuu warri wayyaaneedhaan hin leenjiin warri xuuxxoo wayyaaneedhaa xiqqollee taatu luugiin kun hedduu isinirra laallu warra godinarra jirtan warra aanarra jirtan warra bakka adda addaa jirtan qonqoo jecha waa hunda akka gootan ni beeyna hedduu isinirra laallu irra guddaan keessan ummata keessan ni jaalattan ummata keessaniif hirriba ni dhabdan ummata keessaniif ni quuqamtan ammoo haalli hidhee if jala nama oofsisu isin maqaa dirquuf akkasi deemuun keessaniis sirriidha isinirra laallu hogguu nu gartan hin baaraginaa yoo paarlaamaa keessan nu gartaniis irratti hin fancaaninaa hin baaraginaa hin rifatinaa akka nu baddeemti dubbiin sila akka fadhii keessaniitiin kara keeniyaa kana akka jabuutii kana akka somaalee kana baqannee biyya baay'ee yaanii nurratti haasoytanii waa hunda nurratti akkas feetan turte dhiira nama du'aafiif kanne duutiin sodaachistu tun isin hin galle wayi isin barsi amma wayyaaneen akkana yaa'ii gootu kun gama tokkoon du'aafiif kannitee jirti beeta duutiin sodaachistu jarri du'aafiif waa hubachuun gaarii nuti imma warra du'aafiif kanne ummataa jecha du'aafiif kanninee maqaa jirru namni du'aan nu sodaachisu xiqqoo itti ulfaatti hedduu itti ulfaatti isinii milkooytu du'aan nu sodaachisuun waan jabduudha maaliif nutu du'aaf qaadhimne du'aafuu if kannine maaltu afeechiifota yoo feete waan feete hin deemtaa feete nu jeefta feete dhiista nutu du'aaf kannine yoo ati nu jeeste dhiiste maali irran kaayenne jechuudha nuti nama du'aaf if kanne sodaachisuun hin danda'amu
Kana dabballoonni wayyaanee irraa haftanii aangoo irra jirtan bakka adda addaa jirtan hundinuu hubachuun gaarumaaf jenne. Tokko tokko irra guddaan naasuu mataa qabdanii warri aanaa irra jirtan warri godina irra jirtan ka'antummaa ummataa qabdan ka ummataa laalattanii jirtanii warri buskuta ijoollee hin nyaanne warri dachii maallaqaan hin gurguranne warri fayyadama tajaajila adda addaa maallaqaan hin gurguranne bulchitoonni gaariin tokko tokko ni jira warri aanaa fi magaalaa adda hirate magaalaan tiyya jee magaalaa irraa gibira baatiitti manatti isaan dhufuu fi ka isaan dhufne hunda adda beekna jechuudha. Kaabinee shanii jira godinarra kaabinee shanan aanaa adda hiratti magaalaa adda hiratti bulchaan yookiin bulchituun magaalaa fudhatti kaan kaabinee karaa adda addaa fudhataa hundi galii adda addaa baatirra ka fudhatuu fi kan fudhanne Oromiyaa kana keessatti maqaan adda beekna jechuudha. Qorannee hundasaa saniifuu rakkatinaa qoonqoodha hanga rabbii simbilisomsuu bilisummaan duraa ifirra ana hangaasaa ta'een dhaladhe akkana ta'een dhaladhe akkana na uume rabbi bilisaan yoom bilisa ta'een nama xiyyaaf bilisaan dhaabbachuu danda'a. Namni gabroomee fiifuu namaaf bilisa ta'ee dhaabbachuu hin danda'u. Tanaafuu san akkasitti hubadhaa. Ammoo isin beeknaa hubadhaa warri akkas keessa jirtan san warri buskuta ijoollee gurgurtanii sheer keessaa fudhatan isin beekna. Warri waan adda addaa keessa jirtan warri galii magaalaa adda addaa keessaa baatiirratti fudhatan warri saaminsa adda addaa keessatti ilaa naannootti waan adda addaa ergitan eenyutti ergitan akkamitti ergitan caaseeffama keessan hundaa'u ni beekna. San yeroo naasoodha. Gara biraatiin daawwattoonni kiyya irra hedduun guyyaa lameen dabre gizee waa maxxansuu waa adanuu galte san eessatti nurraa dhaabdee akkamiin nurraa baddee tahaa caalu hundeessaa ajjechaa haa caalu hundeessaa leejanii keenyaa san hin gabaasna kan jettan san eessatti dhiiftanii wanni jettanii hedduun keessan irra deebi'uun na gaafattanii jirtan. Isii kanaas maajirratti guyyaa irraa deebisaa isiniif hin kannaa jechuudha. Gara biraatiin dhabamuun kiyya nageenyaa fi yaa'u Itoophiyaa tana keessatti irra guddaa wanni nagaan baatee seentu aduudha. Itoophiyaa kana keessatti irra guddaa wanni baatee nagaan deebitu aduudha. Waa hedduun nagaan baatee nagaan hin deebitu. Dhugaa dubbattee ammaas nagaan baatee nagaan galuun ulfaattuudha. Yaa'u nuti warra du'aafiif kanne maqaataneef nagaan baanee nagaan galu jira. Maaliif tekniikeenya rabbi laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah rabbii tokkichan uume halaalan hin mul'anne ka barbaadan hin argamne ka waan namni dubbatu beeku ka waan namni karoorfate beeku isa san irratti hirkannee dhugaa keenyaaf qabsaa'u jirra. Isa san irratti hirkannee dhugaa ummata keenyaa dubbachuu jirra. Sani jecha isa irkoon teenya isa abdiin teenya namarraa abdii takka hin qabnu isarraa abdii maqa qabnuuf hanga ammaatu jiraanne biyya teenya keessaa hin baqanne hin baqannus baqachuufis hin teenyu ummata keenyaaf qabsaa'uuf teenya dhugaa ummata keenyaa baasuuf teenya raammoo ummata keenya ququrte ajjeesuuf teenya raammoo ummata keenya ququrte ummata keenyarraa akka haatu akka fayyitu taasisuurraa if booda taa'uuf hin teenyu tarkaanfiidhaan adeemsaan akkuma arkaa jirtanitti yaa'u warraaqsi nuti godhaa jirru bu'aa takka fidaa jiranii gartanii katti quufuu dadhabee fi katti quufe iddoo ammoo kallattiin qabsoo teenyaa ummanni keenya bilisummaa dhugaa argatee abbaa biyyummaan isaa mirkanootee fi haqaan gabroomurraa walaboomee walqixxummaadhaan carraaqqatee naggaadeen teenyaas naggaadeen oromootis naggaadeen biraatis hundi walqixxummaadhaan dalagattee lafa jiraattu irratti uumuu danda'uun qabsoodha. Hattuun shirtuunii fi murtuun aangoo fi carraa waan san ittiin gootu akka dhabdu taasisuu irratti qabsoon goonuu if booda hin deebinu. Ammoo nama jiruu qabsoo godha. Nama jiruutu qabsoo godha. Nama jiruutu hattuu saaxila. Kanaafuu ajjeefamuu mallaa jennee ani akka kiyyaatti akka diinaasa'uu danda'u hangaa sarraa. Ajjeefamuu maqaan danda'uuf du'uu maqaan danda'uuf maaliin godhuu qaba? Tokkoffaa
yoon du'e waan narraa hafe kaniin dhooysee du'uu